Yoo mootummaa faana mataa waliin buutu maali bu'aan ati keessaa argattu? Harka keetiin waan achirra keetirraa kaasi. Dhiifama gaafatu nuti nagaan jirru keenya keessa nagaa eegganne. Viidiyoon Jawar maxxansalleen isa kana. Manna filaaf deemaa jira. Mootummaa nagaa namaan eenyuun filaa hin danda'a. Viidiyoon jalqaba dubbatame kasheen amma deebisaa itti kennani. Kaboodarra dhageessan kun ammoo kasheen gartee waggaa 5 dura moo waggaa 6 dura akkas gartee dubbatanii Jawar ammoo amman tana maxxanseedha. Duuba viidiyoo Jawar maxxanse kana irratti shayni akeekkachiisallee kennanii viidiyoo kanallee gartee akka kaasuu fi akkasuma gartee biyyi amman tana akka nagaha qabduu fi akka filannoodhaaf gartee qophaa'aniitiin jiran nagaha gartee amma argame kan ammoo gartee akka hin booroyne warra booressuu barbaadu akka of eeggatanis erga dabarsan jechuudha. Viidiyoo torbaan kana keessa ajandaa guddaa taheedha iidaa filannoon torbaan kana keessa iidilleen gartee torbaan kana keessa taa'ame filannoonis torbaan kana keessa geggeeffama waan ta'eef mee waa'ee viidiyoo kana irratti viidiyoo kana kamtu dhugaa kamtu soba waan jedhullee numa kaasna akkasuma sheekotii teennaafillee ergaan qaba. Ana Abdu mobileapp Ibrahim bagara deebiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Viidiyoon Jawar maxxanse kashee Habib. Viidiyoon kun gartee kan waggaa 5 duraati jechuudhaan shayni gartee yeroo deebisaa irra kennanidha. Viidiyoon kun gartee ka duraanii ta'uun waan baramaadha. Namni hundinuyyuu ni hubata jedheeti yaada. Yeroo Jawar jalqaba gartee maxxansuyyuu viidiyoon sun gartee akka ka ammaa hin ta'in nuti hubanneeti jirra. Tarii Jawar ammoo gartee waan amma deemaa jiru kanaan ibsuu barbaadeeti jenneetuma akkasitti fudhanne. Yeroon filannoo waan gaheef hawaasni haala akkana jiru keessatti gartee akkamiin filata ka jedhu nama gartee hawaasa keessa jiru sheekotii abbootii amantiidhaan ka dubbatame kama duraan dubbatame san ittiin ibsuu barbaadeeti jedheetiin fudhaa. Anis akka nama tokkootitti osoo gartee viidiyoon kun gartee amma maxxanfamuu baatee na gammachiisa. Waan ammoo gartee warri siyaasaa namoonni gartee gurguddaan akka Jawar kun maxxansan beektaa naa fi ati akkanumatti amma daayirekti gubbaa kanarraa achi ilaalleetiin gubbaa kanaa waa jechuun ammoo hin taatu. Garuu Oromiyaa keessa mee keessattuu amma Arsima keessa amma ollaa shayni fakkeenyaaf imaamatu doolaratti fakkaatan qabatamaa yoo beekuu baadillee jechuudha kutbaa isaan godhanii fi akkasuma ta'uu isaan barsiisan hedduu argee ture sooshaal miidiyaa kanarratti qabatamatti masgiida kanaa imaama san jedheetiin beekuu baadullee jechuu kiyya. Duuba ollama sheekaa sanitti Arsiin haala akkamii keessa akka jiru filannoo miti hulaan itti cufamee akkam keessa akka jiru ni beeyna waan ta'eef ergaa shayni waggaa 5 dura moodhaaf dabarsa jedhe arrantan ammoo moodhaa Oromiyaa keessaatitti maaltu akka deemaatiin jiru ibsuu waan danda'uu fi Jawarlee san ibsuu barbaadeeti waan biraallee duuba jiraatu danda'a waa'ee nama siyaasaa nuti irraan beeynu jechuudha. Garuu ammoo osoo gartee viidiyoon haaraa ta'ee na gammachiisaanis akka nama tokkootti. Tolee amma ergaan gartee shayni dabarsuu barbaadee waa'een haasonni sheekaa ka waggaa 5 duraa sun bara 2019 jedha jira shayni bara 2019 san keessa ka shayni dubbate suni amman tana jira moo irra fooyyee qaba moo irra hammaateedha ammoo ilaalamuu qabu. Shayni amman tana ilaalcha akkamii keessa jiraa fi maal keessa jiraa warroonni ammoo tokko gartee Jawar sheeka miidhuu fi maal miidhuu fi maali Jawaritu haasa'e waanuma shayni haasa'e sanidha kan maxxanse. Ammas bara tokko waanuma kana hambisuudhaaf iyyuu waan gartee sodaatamaa jiraatamu kana hambisuufi warri siyaasaallee warri dubbatuuf kanumaami homa lamaa bara kan nageenyi akka bu'u kabira ammoo sodammaan kun akka dhaabbatee dimokiraasiin biyya san dhufu mirgi dubbatu akka kabajamuufi sheeka gartee miidhuudhaaf maal bar waan shayni dubbate mootummaan akka gartee viidiyoon sun ka waggaa 5 dura ta'e hin beeku mootummaa sanuu gartee akkanatti raayyaa miidiyaa jedheetiin faarsee bulaa jedhee baajata isaa guddaa kan inni maddabuu fi barsiisaa fi doktora Caalallee faarsee bulaa jedhamee gartee yeroo adda dubbatama waan namni dubbate takka takkatti beeka waan gartee shayni dubbate yoom akka dubbatee fi maaliif akka dubbate illee ni beeka kun waan addaatii miti taateen gartee amman taana taamaatiin jiru rakkoon Oromiyaa keessatti godhamaatiin jiru wanni gartee Oromiyaa keessatti taatiin jiru fi deemaa jiru amma iyyuu ka gartee afaan baasee dubbatu kuma hedduun jira maaliif ka waggaa 5 duraa barbaachisee yoo jedhame dhugaadha. Sanirraa kan hafe waa'een viidiyoon duraan lafa jira. Duraan beektee qalamaa fi gowwaa waan qabe gadi dhiisuu jirani. Amma kan qalamaa fi gowwaa caaluu sooshaal miidiyaatu dhufe ka gartee waan tokko chaate achirra keettee bakka miileena sii taa'uu fi isaatii namni miileenni wal jalaa sheer godha jechuudha. Kanaafuu viidiyoon waan amma dubbatame ta'ee ka waggaa 6 dura dubbatame ta'ee kan waggaa 60 dura dubbatame taate dubbatame kabira deebisaa shayni kennanii fi akkasuma gartee waa'ee viidiyoo kanaa irratti amma komii amma ka'aa jiru wal qabate shayni akkas jechuudhaan deebisaa kennan mee jalqaba viidiyoo sheeka kan haga tokko dhageeffanna. Oduun fuula miidiyaatti bahuudhaan haasaa guyyaa arbaa dirree iidaatitti godhame jedhamee viidiyoo waggaa 7 dura yoo xiqqaate kaasaasii bara 2012 akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2019 faranjiitiin achii fi achiin dura waan poosti ta'e rakkina biyya wallootti galeef rakkina mootaa Amaara keessatti duuba masiidatti wal qabatee galarratti uummanni addunyaa yookaan uummanni Islaamaa Itoophiyaa hundi
fidi gaaf dhangala'ee sagalee mormii dhageessu waraabbii achi keessaa iddoo barbaadan qofa keessaa muranii idiit godhanii walitti galchanii fakkeessanii eenyummaa namaatiin cabsuuf jecha guddina namaa yookaan mul'ata namaa jibbuuf jecha warroonni nageenyi isaanitti hin tolle waan akkasii yoo gadhiisan addaan baafatu rabbi jedhu sun eessa dhaqe gurraa ija keetii maal hambifatte arraba keetii maal hambifatte maaf bardeen gaddaan dabarsin maa ji'oota dabareen dabarsin maaf guyyaa iidaa filatte maal barbaadde abboo maaf ammallee filannoo boruu iftaan galee filatte maal barbaadde obboleessa kan kee ana obboleessa kee kayoo jiraadhe si fayyadu kayoo ulfaadhe ulfinni kiyya keetii kayoo guddadhe guddinni kiyya keetii yoo mootummaa faana mataa waliin buuftu maali bu'aan ati keessaa argattu dubbiin sobaa kun nama biratti illee darajaa kee gadi buusa sirrii miti ilmummaa kan keettu gurraachata sirrii miti rabbi si gaafata sirrii miti kaasi waan nun fakkaanne nuti nagaan jirru keenya keessa nagaa eegganne akka gaariitti filannoo filannoo qophoomne jirra akka gaariitti filatuuf deemaa jirra sa'a nu filatuuf deemnutti sa'a nu gartanii nagaa kennaan jiraannutti nageenyi magaal kanaa akka ittiin fufne barbaadameeti nageenyi dhuunfaa kanaallee akka ittiin fufne barbaadameeti nageenyi biyya kanaallee akka ittiin fufne barbaadameeti ati aanjeffattee algaa gaarii tolfattee ilmaan namaa ciisa isaa jalatti ibidda bobeessitu maal barbaaddeeti awwaan badaan dubbadhu harka keetii waan achirra keetirraa kaasa. Dhiifama gaafadhu. Qirca gabaa nu baaftee nu gurguratiin warra qircaa toluu miti. Nunis bu'ii narraa ligati. Lafatti gadi bu'i. Buusi miidiyaa irraa illee waan tannifte kan waan waliin fakkaanne. Akkasumas hin jedhu obboleessa kiyya akkasiin jedhu akka nama guddaatti si waameeti. Akka nama guddaatti si hin qaaqeeti. Guddinna keetti amante taanaan achirraa gabbuusuun dirqama. Kana godhuu qabdu. Shee Habiibaan as keessatti waa lama tokko gartee waan sodaa isaaniitiin wal qabatu gartee an obboleessi kee yoo jiraadhe maali akkasuma gartee guddinni kiyya maal guddina maaliif as keessatti akka fidannaaf hin galleen kalammata ammoo sheeni waa'ee sodaa isaaniitiin kan wal qabsiisanidha an kana sirriidha jedhee fudha sheeni sodaatee akkas ta'e maal jedhee namoonni hedduun fakkeenyaaf ishee karaa sodaatiin kaqee kan argeetiin jira deemaan sodaan lubbuudha garuu sheeni silaa deebisaa akkamiidha kan isaan itti kennuudha malan viidiyoon kuni ka waggaa 5-6 duraatii hawaasa kiyya akkasitti naaf hubadha waggaa 5-6 dura waa'ee mooxaatiif dubbadhe jiranii yoo callisan gahaadha ture yookiin deebisaa kennuu dhabu yoo lakki deebisaa kennuu dirqamaa waa'ee sodaa kiyyaatiif jedhee kan murteessan taate hagas qofa dubbachuun sirriidha ture kabiraa amma biyyi keenya nagahaa ammanta nagartee uummanni dodola akkasii fakkeenyaaf bakki isaan itti irraa jiran sheeni naannoo dodolaatiimi arsima keessatti oromiyaa guutuu dhiisime amma Oromiyaa keessa naannummaan Arsii haala akkamii keessa jira akkaataa viidiyoon keessan ka waggaa 5-6 duraa sun gartee dubbatame san keessa daran jira ammantan dhugaa jiru yoo kan dubbannu taate Arsii keessa waggaa 5-6 dura yeroo gaafa gartee viidiyoon kun dubbatamu nagaa ture waa'ee wal waraansa gartee waboo fi mootummaa jidduutti rakkoo nageenyaatiin Arsii keessa hedduu rakkoon hin turre Oromiyaa keessa Wallagga Shawaa Gujii kanneen keessa ture jechuudha ar'an tana ammoo waggoota 4-5 dabre kana Arsii keessatti amma ollama sheekaa kana keessatti aanota hedduu aanaa akka muunessaa aanaa akka qarsaa aanaa shirkaa diidaa bakka hedduu keessatti Arsii tana keessa waan isin ajaa'ibsu waggoota 3-4 dabran kana keessa iddu ganda gartee namni guutumatti keessa horii fi ooyiruu fi re'ee maal qe'ee isaa guutuu lakkisee guutumatti keessa buqa'e kan namni tokkochi keessatti hin hafin hanga amman tanaatitti akkas jiru jira kan du'e kan hidhame kan gartee face kana keessa gartee kan qe'een isaa guututti diigamtee kan jireenya gartee waggaa 100 akaakayyuu ababayyoota irraa walitti dabarsaatiin dhufe guutuu gartee akkasitti harkaa diigame zeerootti kan deebi'e kan guututti gartee buqqa'ee bakka adda faffaca'e kan gartee aqliin hir'atte Arsii tana keessa ganda hedduu ganda lakkoofsan qabneedha. Duuba amma sheeni viidiyoo gartee waggaa 5-6 duraa san itti sheena yaada amma fakkaatuu miti anaan wal fakkaatuu miti yookiin gartee waan naannoo keenyaa wal fakkaatuu mi naannoon keenya nagaha jedhee sheen akkasii itti sheena isan warra har'ayyuu jiraachuudhaaf akkasii ulaan itti cufamee jira warri sun hoo maal isiniin jedha hawaasa kanaaf amma yoo dhugaa dubbanne viidiyoon kamtu sirriidha ka deebisaa amma kennitan kana moo ka waggaa 5-6 duraa san isirumaaf hin dhiisa warra gartee viidiyoo kana gartee dhageeffattaniif jechuudha. Dhugaadhaan amanta gartee alaabaa dhaabbannee jira qabaleedhaan. Garuu ammoo sheekotiin alaabaan dhaabbatan jedhee yaada sheekotiidha. Kabiraa sheekotii kennaaf an ergaan qaba akka nama wallaalaa tokkootti akka obboleessa keessan xiqqaa tokkootitti. Sheekotiin abbootiin amantii nuufi isin addaan wanni isin hara dubbattan waggaa 6 miti waggaa 60 har'aallee ni jira dhaloota keenya booda waggaa 100 har'aallee waggaa 200 har'aallee ni jira yoo seenaa ta'es yoo nama hawaasa dubbatu ta'es yoo nama hawaasa irratti dubbatu ta'es yoo nama gartee hawaasaadhaaf tola oole ta'es yoo nama gartee hawaasa irratti gartee naggadatu taates yoo gartee seenaa gurraacha ta'ellee seenaa adii yoo ta'ellee ni jiraata jechuudha
yeroo dubbattan sheekotiin deeggaruu fi mormuu keessatti illee miira keessa seentanii hin dubbatina, miira keessa seentanii hin deeggarina, miira keessa seentanii hin mormina. Viidiyoo waggaa 5 dura akkuma isaan sheenesse kana gaafa wahii viidiyoon isaan deebisaa kennan kullee isaan sheenessuu danda'a. Viidiyoon sun ni taa'ama. Ebalutu maxxansee, ebalumaa maxxansee, ebaluu hin maxxansiniin kun sirrii miti akka afaan miidiyaatitti. Wanni afaan keetii bahee akka nama gartee qullaa magaalaa keessa dhaabbatee nan laalinaa jedheetiiti. Amma fakkeenyaaf isheen asirratti ediit godhanii keessaa mummuranii wanni ediit godhan hin jiru. Gaafa sanitti waanuma isin dubbattan. Tarii isheen gartee waan gaafa san dubbatan ni irraanfatan ta'a. Wanni ammoo gaafas dubbatame arrayyuu wal fakkaataa bara. Anan malee beektaa waan tokko tokko. Amma yeroo fakkeenyaaf mootummaan kun mirga amantii kabajee, mootummaan kun mirga amantii eegee haga mootummaan sun haga fakkeenyaaf waa'een dimokiraasiidhaa yookiin akkaataa gartee itti sirna qarooma amma bulamaa jiruutitti ka gartee fedhii ummataatiin mootummaa ummataan chaalenji godhamu, mootummaa gartee ummata dhageeffatu, mootummaa ummanni filatee ummanni ifirraa buusuuf ummanni kursiisu haga hin taanetti maaliif beektaa waa'ee karoora amantiidhaa karoora fuula duraa kan inni qabu. Amman tana sheekotii fuula dura jiran gurguddoo beekamoo feemasii ta'an kanneen sheekotiin tuqinaa jedhamee yeroodhaaf hin tuqinaa jechaan jedhamee fakkeenyaaf sheekotiin firii ta'anii dhugaadha. Kun waan nama gammachiisu yoo akkasuma gartee kan itti ufamu taate haga tokko Oromoo majlisa mataa isaanii qaban yoo dimokiraasii ta'uu baatellee maaliif beektaa karoora fuula duraa kan mootummaan qabu. Mallas illee bar jala qaba akkanumatti faarfamaatiin turee boodarra gartee gadi dhufee bar ahabashiin gadi dhufee bar fuula duraaf waan inni duuba qabateetiin gartee amma gadi sirnaan lafa qabsiifatuudhaaf deemu kan inni fuula duraaf godhuu deemu maalitti beekta. Kabira ammoo Oromiyaa wanni jedhamu kun asfaaltii makana qofa gubbaadha bakkuma kiloodariin jiru kana qofa gubbaa Oromiyaa jechuun fakkeenyaaf bakkuma kana qofa kan akka qeeqaatti fudhatina wal yaadachiisumaaf jechuu kiyyaa shayni jiraatuudhaaf waa'ee sodaa dhuunfaa isaaniitiin wal qabatee jechuu danda'an. Magaalaa sanii ala Oromiyaa wanni jedhamu illee jira. Magaalaa dhaadhaattis masgiinnis jira, beeta kiristaanni illee jira. Bakki namni itti nagaan gadi bahee galuu dadhabe, bakki namni itti gadi bahee masgiida dhaqee salaatuu dadhabe illee jira. Kiroodarii qofaa miti. Viidiyoon kuni kamtu ammatti dhiisimee waa'ee godina Oromiyaa guutuu godinuma Arsii keessaa aanota hedduudhaan kan wal fakkaatu haala akkaataa amman tana ummanni itti keessa jiruutiin kan wal fakkaatu viidiyoo isa kam keessattuu ijoolleen dhalattootaan gartee Arsii taatamme kamtu akkaataa isaan keessa jiranii fi haala isaan keessa jiraataa jiran kamtu irra fakkaata. Komanti jiran naa barreessaa. Abdu mobileapp biraan qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.